liigonni Awurooppaa sadii kaleessa torbee kana keessatti jalqabanii jiru. Premier League England, La Liga Spain, Liigi France kaleessa jalqabanii jiru. Torbee dhufu liigonni lamatti dabalamu. Egaa Premier League England irraa eegallu jimaata jalqabee shaampiyooniin liigichaa Liverpool qeessaatti Bournemouth simatee goolii 4-2 injifachuun gaggeessee jira. 4-2 injifachuun kan inni gaggeesse. Kaleessas tufuudhaan Premier League England kan irratti taphoonni hedduun taphatamaati kan isaan kan oole. Kaleessa egaa Manchester City goolii 4-0 Wolverhampton yoo mo'atu Tottenham goolii 3-0 akkasumas Tottenham goolii 3-0 Burnley, Sunderland goolii 3-0 West Ham injifatanii jiru. Brighton fi Fulham tokko qixa, Aston Villa fi Newcastle lama qixa ba'aniiti kan isaan jiran. Egaa guyyaa jalqabaatu waan ta'eef kilaboonni jalqabbiin isaanii maal fakkaata kan jedhu irraa eegallu. Egaa taphattoota haaraa hedduudha kan mallatteesse Premier League England baasii guddaa liigiitti ba'eedha. Biiliyoona 2 ol baasuudhaan kilaba qaalii addunyaa kanadha. Har'a Manchester United fi Arsenal morkiin Old Trafford taasisan akkuma jiru ta'e haala waliigalaatiin jalqabbii liigichaa irratti yaada kaasnu jalqaba. Kilaboonni shaampiyoonummaadhaaf eegamanii jiru. Arsenal jira, Liverpool jira. Liverpool jimaata darbe Bournemouth waliin 4-2 yeroo injifatu xiqqoo ga'umsi Liverpool waggoota lama walitti aansee Premier League Englandiin shaampiyoonii ta'a kan jedhu sun xiqqoo gaaffii keessa kan seensudha itti kaasuu kan dandeessudha. Taphichaan hagam akka rakkate keessattuu Ryan Gravenberch jiraachuu baannaan sarara gidduurratti rakkachuu akka danda'an kan agarsiisudha. Sararratti isaa irratti ammas umuriidhaan wal qabatee Van Dijk kaasuu dandeessaa. Inni yoo miidhame eenyutu bakka bu'ee taphataa kan jedhu Ibrahima Konaatee yoo innis miidhame eenyutu taphattoota kanneen bakka bu'ee taphataa kan jedhu tarii sararratti isaa irratti Mark Geehii Crystal Palace irraa fudhachuudhaaf hojjechaati kan jiranu taphataa liigii Seeriyaa Italiyaa taphataa dargaggeessa ta'e mallatteeffataniiru. Garuu immoo ammatti taphataan kun ga'umsa gaarii mul'isee filannoo jalqabaa Liverpool ta'a kan jedhu sun gaaffiidha. Garuu Liverpool sararri fuulduraasaa sodaachisaadha. Ammas Alexander Isak taphataa biraas hordofaati kan jiranu. Taphattoonni amma jiranullee ga'umsa gaarii mul'isaati kan jiranu. Sarara fuulduraasaatiin alatti garuu bakka garaa sararri isaa fi gidduu irratti keessattuu lakkoofsa 6 irratti xiqqoo Liverpool bara dorgommii kana rakkachuu kan danda'u kaasuu kan dandeessu. Dorgommii waan hedduu ni baay'atu bara dorgommii kana. Champions League ni jira, Premier League ni jira, FA England Carabao ni jira. Kanaaf Liverpool tarii bakka sanarratti illee rakkachuu kan danda'u. Leenjisichi mataa isaallee kan isaan dubbatanii Manchester Cityin tilmaama namoota hedduutiin hin arganne bara dorgommii darbe haala kamiin liigicha eegalee akka xumure ni beekama. Kaleessa garuu jalqabbii gaariidhaan kan eegalee Tottenham bara dorgommii baay'ee gadaanaadha. Bara dorgommii darbe kan dabarse sadarkaa 17ffaan kan xumure. Kaleessa garuu Thomas Frank jalatti garee akkamii akka ta'e goolii irratti galchuudhaaf illee baay'ee ulfaata akka ta'e leenjisaan kun erga dhufanii booda wanti inni sirreesse sirriitti walitti siqanii koompaakti ta'anii gara fuulduraa deemuu kaawuntar attaakiidhaan kan dura Tottenham irratti galaate kan ture. Amma garuu haala kanaan goolii galchaati kan jiru. Newcastle United Alexander Isak malee inni Aston Villa waliin taphatee goolii maleedha kan xumure. Sarara fuulduratti ammas taphataa inni kan gadhiisu taanaan rakkachuu kan danda'u kan agarsiisudha. Sunderland maallaqa olaanaa jijjiirraa taphattootaatiif baasee haalli inni boqonnaa deebii goolii 3 galchee ittiin injifate West Ham olaanaadha jettee kaasuu kan dandeessudha. Brighton akkuma kana dura daqiiqaa xumuraatti goolii irratti galaate kan jiru. Kanneen taphoota taphatamarraa kaanee waan gaariidha. Garuu har'ammoo taphoonni taphataman jiru. Chelsea ni qaba, Arsenal, Aston Villa ga'umsa isaanii ilaaltee immoo tapha tokkoon waa murteessuun ulfaataadha. Garuu kilaboonni shaampiyoonummaadhaaf bara dorgommii kana keessattuu caalatti morkiin shaampiyoonummaadhaaf taasifamu hirmaannaa Champions League Awurooppaatiif taasifamu daran hawwataadha jettee kaasuu dandeessa. Aga maallaqa baasaniin kilaboonni qabxii argatanii jiru. Fakkeenyaaf Sunderland kilaba haaraa Premier League Englanditti makameedha. Bara kana goolii 3-0 taphattoota hedduudha kan mallatteesse. Maallaqa guddaa baasee jira. Goolii 3-0 West Ham injifateeti kan inni jiru. Goolii galchuu qindoominni taphicha irratti mul'isan bareeda. Tottenham tarii sarara fuulduraa irratti Mohamed Qudus kilaba kanaaf gumaacha kennuu akka danda'u kubbaawwan lama Richarlison gooliiwwan mimmiidhagoo galche. Haalli kubbaa faartii dhaabaa ture. Kan inni kan mijeesse isa
Manchester City ammas Haaland goolii galchuutti akka isaaf deebi'ee tapha jalqabaa irratti mirkaneessee jira. Reanders tapha kanarraa taphataa jajamudha. Walumaa galatti egaa Premier League England haala kanaan kan jalqabe Manchester City irra haa eegallu. Keessattuu Manchester City egaa kaleessa sarara jidduu irratti erga De Bruyne bu'ee booda taphataa bakka isaa nama buusuu danda'u nama bu'uu danda'u argachuun ulfaataadha jedhamaati kan inni ture. Tijjaanii Reanders garuu bakka isaa kaleessa sirriittidha kan inni uwwisaa ture. Tarii goota haaraa Manchester Cityin argachuu akka danda'u goolii galchuu irrattis Haaland deebi'ee jira. Goolii egaa haaraadha Pep Guardiolaan kan fayyadaman City haaraa dorgommichaan mul'atee qabxii 3 fudhatee ba'ee jira. Keessattuu jalqabbii kanaan bara dorgommichaa eegaluun Cityidhaaf kana booda taphoota jiran taphattaanu beekamaadha. Tottenham waliin kan qabu isarratti tapha sana ilaaltee madaaluu dandeessa. Garuu immoo kaleessa haalli isaan ittiin eegalan baay'isettee kaasuu kan dandeessudha. Sababiin isaa goolii 4 kan isaan galchanii gooliin irratti hin gallee bara dorgommii darbe haala salphaadhaan irra deddeebiidhaan kilaboonni xixiqqoollee Manchester City injifachaa goolii salphuma irratti galchaati kan turanii kaleessa garuu jalqabbii baay'isaan kan isaan eegalanii taphattoonni haaraa mallatteessifatan Tijjaanii Reenders akkuma sila kaastee goolii tokko galchee tokko kan mijeessee Riyaan Sheerkii jijjiiramee seenuudhaan goolii galcheeraa taphataan kun miila lachuun bitaa fi mirgaan kan taphatu kaleessassi haalli inni fageenya irraa sarara pinaatiin alatti goolii ittiin galche baay'isettee kaasuu kan dandeessudha. Kun ammoo ofitti amanummaa taphattoota haaraa kana kan dabaluuf jettee kaasuu kan dandeessudha. Sababiin isaa Premier League Englandiin miidiyaaleen irra deddeebiidhaan siqeequu jalqabbii gaariidhaan yoo eegaluu baatte maallaqa olaanaa hagana irratti bahee goolii galchuudhaaf kubbaa mijeessuudhaaf ni rakkate jechuudhaan miidiyaan kan warra England qeequudhaaf wanti isaanitti dubatti jedhan hin jiru. Kanaaf kaleessa goolii galchuudhaan eegaluun isaanii taphattaanuu fi kaka'umsa kan irratti horudha. Caalatti garuu tapha kaleessaatiin anis taphataan addatti Manchester City keessatti arge Tijjaanii Reenders Pep Guardiola taphichaan booda taphataa addaa AC Milan keessatti illee ga'umsi inni mul'isaatii ture. Taphataa kan akka mallatteessifannuu fi olaanaadha kan jechuudhaan Pep Guardiolaan kan isa ijajee kubbaan alatti sochiin inni taasisu kubbaa yeroo qabatu haalli inni of bira tursiisee fageenya dheeraa dirree keessa kubbaa qabatee fiigu ga'umsa addaa waan qabuufi leenjisichis kan isa taphataa kana jajee goolii jalqabaa Haaland galche. Isatu Oscar Boobiif kenne Oscar Boob ammoo deebisee Haalandiif kenne Haaland kan galche kubbaan inni immoo haalatti ittiin mijeesse ajaa'ibeettee kaasuu kan dandeessudha. Haala kanaan inishatu beekama Kroop keessaa kan jedhamu kubbaa qilleensarra chiip godhanii qilleensarra dabarsanii kennuudhaan taphattoonni sarardisaa kan Wolves 3 kubbaa kana lafarra kenna jedhanii eegaati kan turan. Tijjaanii Reenders garuu kubbaa Andree Iniestaa kanaan duratti hin beekamu qilleensarra kan kenne taphattoonni sadanuu immoo lafarra erga eeganii booda yeroo inni kubbaa sana qilleensarra kennu bakka garaagaraatti kan isaan qoodaman tokko gara mirgaa fiigee tokko gara bitaa tokko immoo gara gidduutti gara goolitti kan inni fiigaati ture. Kanaaf Manchester Cityin kilaboonni amma fakkeenyaaf Wolves kaleessa sarartisaa taphattoota 5 kan qabu kan ture. Garee akkasii salphumatti bira darbanii ittisa isaanii cimaa sana cabsanii seenanii goolii galchuudhaaf taphataa akkanaa Manchester Cityin waan argateef ga'umsa addaa kan itti mul'isedha jettee kaasuu kan dandeessudha. Taphattoonni akkuma sila kaaste James Trafford gooleegaa akaadaamii waggaa 12 akaadaamii City galee tarii gooleegaan filannoo jalqabaa ta'uu akka danda'us gooleegaan kun mul'iseera. Kubbaa deebisaatti kan ture kubbaa kaawuntar attaakiin Manchester Citytti dhufaati turan gara sarara peenaalitii gadhiisee bahuudhaan deebisaati kan ture. Garuu immoo miilaan taphachuu kubbaa taphattootaaf miilaan kennu irratti yeroo barbaachisaa yeroo sirrii irratti kubbaa dheeraa taphattootaaf taphattoota sarara fuuldura Haaland faatiif kennu irratti xiqqoo hanqina akka qabu kan itti argina jedhee kaasuu kan dandeessudha. Ederson Moraes Premier League England bara dorgommii darbellee kubbaa goolii galan 4 kan mijeessee Doku Gundogan Silva faa yoo kaaste bara dorgommii darbe taphattoota sarara fuulduraati garuu 4 qofa kan mijeesse. Nelson 4 mijeesseera kanneen kan guuttatu taanaan
waggoota 4-5 Manchester City keessatti filannoo jalqabaatiin taphachuu akka danda'u kan itti agarsiisedha. Ederson ture egaa Ederson Moraes xiqqoo amma ga'umsis gadi bu'uu baatus kilaba biraa barbaadu gara Turkii deemuuf fedhuun kanan qabatee Pep Guardiola golee haaraa kana barsiisuu akka barbaadan kanas ta'e fakkeenyaaf ittisa irrattis taphattoonni Manchester City yoo ilaalte haalli taphachiitti turan fakkeenyaaf taphattoota Wolves irra deddeebiidhaan taphaan alaa akka ta'an eeggataniiti kan taphachaati kan isaan turan waggaa darbee rakkoo Manchester City keessaa tokko ittisa irratti Pep Guardiola baay'ee kan itti rakkachaa turanii jiru. Amma garuu ittisni gareen isaanii baay'ee bareedaadha. Stones fi Diaz duubaan garee kana akkaataan itti hoogganaa turan baay'ee gaarii ture. Kanaanis City'n sarara jidduurra olaantummaa akka argatus taasisanii jiru. Tijaan Reenders taphataa sarara jidduurraa ga'umsa eeggamuu fi tajaajila eeggamu hunda kenneeti kan inni jiru. Kubbaa takka gara goolitti jijjiiree jira. Kubbaa goolii ta'e takka mijeessee jira. Kubbaa goolii ta'e takka keessatti ammoo rikooliisiif kubbitti mijeessuudhaan ga'umsa addaati kan inni dabarse. Egaa the lovely waan jechuudhaan ibsanii jiru Pep Guardiola tarii baay'eetti gammaduudhaan kan ka'e kanas ta'e sana City'n kaleessa taphattoota kanneen durseeti gara ofitti kan make Manchester City'n bara darbee ga'umsa hin eeggamneen waancaa takka malee bara dorgommicha erga gola been booda waancaa kilaboonni addunyaa otoo hin taphatamiin jijjiirraa guyyaa 10 fiifaan eeyyame keessa taphattoota kanneen ofitti dabaluudhaan qophii gannaa durseeti kan jalqabee dursee xumuree jira. Dorgommichaafis qophii ta'uudhaan kaleessa filannoo taphaa 4-2-3-1 goolii 4 galchuun goolii toon keessummeessin ga'umsa dinqiidhaan garee Manchester City kun beeti kan inni jiru. Gara Tottenham adeemnu Tottenham egaa bara darbee leenjisaa Postecogloutiin leenjaa waancaa liigaa Awurooppaa argatee jira. Haa ta'uti garuu Premier League Ingilaandiin ga'umsa baay'ee gadaanaa kan jedhamudha kan inni mul'isaa ture. Kilaboonni hundusa mo'achaati kan isaan turan sadarkaa gadiitiin kan golabee tarii waancaa fiduun isaanii Daani Leevii gara itti jabaatan jechuudhaan namoonni hedduun isaanuu amma leenjisaa amma jiruuf maal dhaamtu jedhamnaan waancaa akkan injifanneedha. Injifannaan ni yaadatamu jedhe. Isaanis waancaa fudhatanii waan guyyaa 16 booda kan isaan hojiirraa gaggeeffamanii leenjisaan amma jiru waancaa akkan injifanneen barbaada. Sababiin isaan hojiirraa waan ari'atamuuf jechuudhaan Daani'el Leevii tuquudhaaf waan fakkaatu yaada kan kennan. Garuu gareen isaanii garee abdii fakkeenyaaf liigaa Awurooppaatti waancaa fiduun waan takka ta'e abdiin qabu ture gareen isaanii Premier League England irratti mul'achaa ture mul'ate sun fakkeenyaaf waggaa guutuudhaa taphni kan taphatamu waggaa guutuu keessatti ammoo yeroo kan kee yeroo barbaaddeet jijjiiruudhaaf carraa qabda tapha waggaa guutuu waan ta'eef Premier League England kana gochuudhaaf barfataniiti kan isaan jiran. Keessattuu tooftaa taphaa isaanii isa leenjisoonni riijii jedhan tooftaa taphaa isaanii irratti tokkicha kana jennaan jijjiiruun barbaanne Ruben Amorim mala dorgommii darbe sanaan qeeqamaatti kan turanii miti Manchester United Erik ten Hag tooftaa taphaa isaaniif mijatuun taphattoota isaan filatan kan isaan itti fayyadamaati turan 4-2-3-1 yookaan 4-3-3 yeroo tokko taphachaati kan turan. Ruben Amorim erga dhufee booda garuu 3-4-2-1 gochuudhaan siistama kanaaf taphattoonni ittiin kana duratti hin taphatan hin beekne haaraa isaaniif waan ta'eef itti rakkachaati kan turan kanan jijjiiru jechuudhaan kan dubbate sababa kanaanis Manchester United sadarkaa gadi aanaatiin kan xumure Ange Postecoglounis Tottenham irra deddeebiidhaan yaa'amoo ta'u malee tapha Tottenham yeroo ilaaltu baay'ee hawwataadha si bashannansiisa garuu immoo salphumatti gooliin irratti kan galu ittisa irratti leenjisaa xiyyeeffachuun barbaanne sababa kanaan kan isaan Premier League England rakkatan garuu immoo liiga Awurooppaa irratti ittisuudhaan akkamitti waancaa fudhachuu akka danda'an kan isaan itti tooftaa biraatiinis taphachuu akka danda'an agarsiisan garuu immoo Premier League England irratti sana hojiirra oolchuu baachuun isaaniis ammoo hojii isaaniirraa akka kaafamuuf sababa itti kaasuu kan dandeessudha. Thomas Frank kaleessa tooftaa taphaa 4-2-3-1 gara dirree kan seenan Richarlison egaa goolii taphataa adamsuudha akkasumas sarara jidduu irratti Saar ni jira. Bitaaf mirgaan Maamir Qidduusii fi Joons kan isaan fayyadaman
sararri fuulduraa kun sarara fuulduraa milkaa jennee kaasuu ni dandeenya tapha kaleessaa irratti keessattuu akkaataan kubbaawwan walii dabarsanii gooliin itti galchaa turan gaafa falaaltu keessattuu goolii Richarlison lammaffaa taphattoota 17 taphattoota Tottenham hunduu kubbaa sana waliin walitti dabarsuudhaan taphattoonni Tottenham hunduu kubbaa sana tuqanii jiru gooliin galuun dura yeroo 7 tuttuqamee jira kubbaan halli tapha addaa fudhanii akka dhufan tapha kaleessaa irratti wanti mirkaneessa mul'ate ni jira bara darbee miidhamni taphattoota kilabacha rakkiseeti kan inni jiru bara kana garuu taphattoonni dabalaman ammas iizeenfaa gaafatamaatti kan isaan jiran sarara fuulduraa irratti bifa haaraatiin Tottenham akka dhufe Son Heung-min erga ba'een booda wanti mul'ate ni jira. Keessattuu Richarlison goolii lama kan galche gooliin tokko baay'ee hawwatuudha kan ture ofirra gargaleetti kan galche waancaa Sarbiyaa irratti haala sanaan goolii galcheetti kan ture tapha kaleessaatiin Richarlison goolii lama galchu malee kan addeetti garuu ga'umsa baay'isa mul'ise laaluudhaaf baay'ee sitti hawwatu Mahammad Kudus kan ture kubbaa goolii galee lama lachanuu kan Richarlison galche isatu mijeessee fi haalli ittiin taphattoota bira darbaati ture. Tokkoof tokkoon taphattoota haalli ittiin salphumatti bira darbee taphattootaaf kubbaa kennaa ture mijeessaa ture ittisuu irrattis keessattuu kubbaa kaawuntar ataakiidhaaf kan Toomaas Frank ittiin beekaman Brentford keessatti leenjisaa kan inni beekna kubbaa tokko lama tuqanii deemanii goolii galchuu Wiisaa Biraayan Mboomoo fa'aa kanaan fayyadamaati kan turanii taree amma Tottenham keessatti Mahammad Kudus West Ham United keessatti ga'umsa beeknu caala ga'umsa isaa sirriitti dabalee ga'umsa addaa mul'isuu akka danda'u tooftaa taphaa leenjisaa kan Toomaas Frank irraa taphattoota fayyadamuu danda'an keessaa lammii Gaanaa kan Mahammad Kudus jettee kaasuu kan dandeessudha. Haalli ittiin yeroo tokko ndoo kubbaan inni qilleensa irra dhufeef sana ittiin dhaabe ajaa'iba kan ture qilleensa irratti miila isaa qaxxaamursuudhaan kubbaa ajaa'ibaati kan inni dhaabeeti ture Neymar kan dura tapha Arsenaal fi Baarseloonaa irratti sana raawwateeti kan ture kanaaf Mahammad Kudus taphataa sirrii yeroo sirrii irratti Tottenham kan isaan ittiin mallatteessifatanii West Ham United garuu taphataa kana dhabuun isaa rakkachuu kan danda'u kan itti agarsiisudha. Tottenham kaleessa goolii 3-0dhaan kan injifatee gooliin irratti hin galle kanaaf hangatee leenjisaan kun taphaa taphatti waa jijjiiraa akka jiran kan agarsiisudha. PSG'n hanga daqiiqaa boqonnaa boodaatti kubbaa kallattii eegallee Tottenham irratti yaaluudhaaf kan itti rakkate hagam tooftaa taphaa leenjisaan kun ittiin fayyadamaati jiran goolii irratti galchuudhaaf kilaboonni kan itti rakkatan ta'uu kan agarsiisanidha. Bara dorgommii kana Tottenham qabxii bara darbee caala bara dorgommii gaariitti dabarsuu jennee kaasuu dandeenya. Egaa Brentford keessatti Toomaas Frank leenjisaa milkaa'aa kan jedhamanidha. Kilabicha tasgabba'aa ta'e bardoota dorgommii akka xumuru gochuu keessattis morkattoota ciccimoo irratti kilaba morkataa akka ta'e agarsiisaniiti kan isaan jiran. Leenjisichi hojiidhaan ga'umsa qaban mul'isaniiti kan isaan jiran. Tarii Tottenham keessattis sana hin dabalu. Filannoon taphattootaa fi tooftaa taphaa Scott Parker leenjisaa Burnley na ajaa'ibeeti jira keessattuu 5-4-1dha filannoon taphaasaa argeen beeku ittisa 5 sarara jedduu 4 taphataa goolii galchuu danda'u tokkodha kan fayyadame. Hin beekamu miti leenjisichi kana waan akkanaatiin hin beekamu ture leenjisichi. Jechuun ulfaataadha fakkeenyaaf taphattoota ittisaa 5 fayyadamee jira sarara jidduu irratti 4 fayyadamee jira kanas ta'e goolii 3dha kan inni keessummeesse so al takka leenjistoonni filannoon taphaa kan kee goolii sirrattis taphattoota 5 fayyadamtee gooliis keessummeessaa jirta yoo ta'e yoo xiqqaate goolii sana baay'ina goolii sana hir'isuu kan dandeessu gara fuulduraatti deemtee yoo taphatteedha waan ta'eef haalli Burnley kilaba haaraa gara liigichaatti bara kanaa guddateedha waggaa tokkoon booda jalqabbii injifatamuudhaan liigicha jalqabee jira. Kaleessa gaa taphoonni 5 kan taphataman keessattuu West Ham Sunderland injifatamee jira. Brighton fi Fulham qixa ba'anii jiru. Kilaboonni lachuu maallaqa guddaan baafnee bara kana
Aston Villaanis West Ham Newcastle simatee goolii tokko 0 malee qixabeeti kan inni jiru. Alexander Isak ammas Newcastleef kaleessa hin taphanne tarii waggaa kana kilabichaaf yaaddoo akka ta'e Newcastleef rakkoo akka ta'e gabaattis taphataa mallatteessuudhaaf taphataa sarkaa Alexander Isaqiin garaa guutuuf hin jiru. kun deemee Newcastle Champions League Awurooppaa irratti hirmaatuuf rakkoo akka ta'uu danda'u. Wixata dhufu Newcastle United fi Liverpool waliin taphatu. Tapha kanarratti ni hirmaatu kan jedhus gaaffiidha. Innis jennoo qabatee jira gaafilannoo tarii amma fakkeenyaaf Limsaan Newcastle karoora isaanii keessatti taphataan kun hin jiru hanga amala isaa rakkoo isaa sirreessutti jechuudhaan kaasanii jiru garee jalqabaa wajjinis shaakala hojjechaatti hin jiru gareedhuma dargaggoota wajjin taphattoota akaadaamii wajjin kan qophii isaa taasisaatti kan inni jiru tarii maallaqa guddaa kan Liverpool dhiyeesseef kana didanii taphataa kana of bira hin tursiisu moo kan jedhu fuulduraaf kan laallu ni ta'a kilabichis maallaqa kanaan gurguruu akka hin barbaanne yoo xiqqaate paawundii miiliyoona 100 fi miiliyoona 50 alatti taphataa kana gurguruu akka hin feenedha kan isaan himaa turan kanas ta'e sana kaleessa goolii malee fakkeenyaaf kaleessa goolii malee xumuruu Aston Villa wajjin gaafa laaltu xiqqoo Aston Villaanis waggoottan darban maallaqa guddaa baasee taphattootas mallatteessaati kan inni ture amma garuu fiigicha sanaa waan xumureen fakkaata. Akka kana duraa Aston Villaan innis taphattoota ciccimoo kilabichaa keessa turan kilaboota birootiin jalaa fudhatamaadhaaf dhiyaatetti kan jiru itti kaasuu kan dandeessudha. Jaakob Raamsee amma Newcastle Unitediif mallatteessuudhaaf walii galeeraa Olii Waatkins kilabootaan barbaadamaati kan jiru amma garuu carraan inni bahuunsaa baay'ee dhiphaadha itti kaasuu kan dandeessudha. Newcastle United hanga Alexander Isak kilaboota birootiif dabarsee yoo kennuu baate yookaan immoo Liverpooliif kan gurguru taanaan Olii Waatkins Aston Villa irraa mallatteessifachuudhaaf akka barbaadu kana dura gaafachaati kan turanii Manchester Unitedis barbaadeeti kan ture Benjamin Sheshko argateera kanaaf tapha kaleessaatiin illee kan Aston Villa fi kan Newcastle yoo laalle sarara fuulduraatti kilaboonni lachuu kan itti rakkatan keessattuu Aston Villaan boqonnaa dura dirree keessa turan jettee yoo kaaste gaaffiidha kan ture deddeebiidhaan taphattoonni Newcastle United keessattuu Anthony Gordon ga'umsa baay'isa kan mul'ise goolii galchuudhaaf gara goolitti haalaatti kan ture inuma yeroo tokko boqonnaa deebii carraa goolii galchuudhaaf argateetti kan ture koonsaan balleessaa irratti hojjeteen kaardi diimaadhaan dirreedha kan bahe Aston Villaan boqonnaa deebii kubbaa kallattii goolii eegde kan yaalanii kilaboonni kunneen lamaan yeroo waliin taphatan bara dorgommii lama darban goolii hedduu irratti galaate kan ture fakkeenyaaf bara dorgommii darbe yeroo isaan taphatan isaa waliin taphatan Newcastle goolii 5 waggaa lama dura goolii 5 irratti galcheete kan Newcastle United injifatee bara dorgommii darbees goolii 4-3 warratti kan galchanii kaleessa garuu goolii maleedha kan isaan xumuranii Aston Villaan tarii bara dorgommii kana akka kana dura ga'umsa gaarii mul'isee hirmaannaa Champions League Awurooppaa argachuudhaaf ni morkataa kan jedhu sun gaaffii bara dorgommii darbees carraa argate sanatti fayyadamuu dhabuu isaati malee ni argata kan ture ta'us bara dorgommii kana xiqqoo ulfaataadha kan fakkaatu Aston Villaaf. Premier League England haala kanaan tuufee arras taphoonni eeggaman sadii ni taphatamu keessattuu morkiin Old Trafford Manchester United fi Arsenal taasisan tapha cimaa eeggamudha. Hadhuma Chelsea Crystal Palace wajjin Nottingham Forest Brentford waliin kan taphatanita darbiin Sir Alex Ferguson fi Arsene Wenger yookiin kan Roy Keane fi kan Vieira Mikel Arteta fi Ruben Amorim akkasumas Benjamin Sheshko fi Victor Gyökeres deebi'eera jechuu dandeenya kanarraa eegallu morkii Old Trafford kun. Ulfaataadha morkii yeroo kana dura ture sana kan Patrick Vieira akkasumas kan Manchester Roy Keane wal qoccoloon isaan dirree keessatti gochaati turan wal injifachuudhaaf walirratti dhaadachaati turan Arsene Wenger fi Sir Alex Ferguson gidduu wanti jiru sun ture deebi'ee dhufaa kan jedhu sun anaaf gaaffiidha jettee kaasuu kan dandeessudha yeroo sana kilaboonni akka ammaa kilaboonni 4-5 shaampiyoonummaadhaaf morkatan kan ture Manchester fi Arsenal qofa kan ture sunis dhiibbaa guddaadha kan qabu amma garuu sun deebi'ee dhufaa kan jedhu sun xiqqoo ulfaataadha garuu amma hanga ta'e deeggartoonni kilaboota lachuu
sana kan itti yaadatan jettee kaasuu kan dandeessudha. Ruben Amorim akkasumas Mikel Arteta kaaste leenjistoota dargaggoota kana booda hojii leenjisummaatiin waggoota dheeraa kilaboota leenjisuu kan danda'an jettee kaasuu kan dandeessudha. Kilaboota Mikel Arteta Arsenaal keessa waggaa 5 leenjiseen waancaa Premier League Champions League argachuu baatus garuu Arsenaal haalli ittiin jijjire leenjisaa gaarii ta'uusaa kan agarsiisudha. Ruben Amorim Sporting Lisbon keessatti hojiin hin hojjete Manchester United keessatti bara dorgommii darbe jedhugaadhaa taphattoota isaa miti garuu immoo garee isaa ijaarrachaati kan jiru sana booda ijaarrachaa yeroo deemu kilaboota kanneen gidduu warmokkiin jiraachuu akka danda'u kan agarsiisudha. Benjamin Sheshko fi Victor Yokeresh gidduu sun amma leenjistoo taphattoonni deeggartoonni kilaboota lachuullee taphataa kana goolii 3 Arsenaalatti galcha. Kan Arsenaal immoo taphataan kun Manchester United goolii 3 galchuudhaan yeroo wal qocolloo argitu argaati kan jiru. Bara dorgommii 10 darbanfa kun hin turre kan ture. Arsenaal fi Manchester United yeroo taphatan keessattuu Itoophiyaa keessatti kana dura yeroo Premier League England sadarkaan sagantaan bahu jalqaba kan laaltu Manchester fi Arsenaal yoon waliin taphatu jettee kan eegdu. Amma garuu wanti sun deebi'aa jira jettee kaasuu kan dandeessudha. Goleegaan kan Manchester Andre Onana mataan isaallee seenaa kubbaa miilaa kootiin ergan Manchester Unitediif mallatteessee naannoo waggaa 2 ta'eera. Tapha sirriitti hawwii guddaadhaan eegaa jiru. Ga'umsa gaarii ittiin mul'isnu jedhee kan dubbatedha. Hundaafuu garuu kilaboota lachuufuu jalqabbii gaariidhaan eegaluun murteessaadha jettee kaasuu kan dandeessudha. Maallaqa olaanaa jijjiirraa taphattootaatiif baasaniiru. Manchester United taphattoota 3 sarara fuulduraa lakkoofsa 10 taphatan Brian Mbeumo akkasumas Maatiyaas Kunyaa fidateera. Lakkoofsa 9 Benjamin Sheshko fidateera. Arsenaal taphattoota 6 fidateera. Taphattoonni 2 filannoo jalqabaatiin gara dirree seenuu akka danda'an kaasuu dandeenya. Martin Zubimendi fi Victor Yokeres. Kanaaf maallaqa olaanaa keessattuu bara dorgommii kana Premier League Englandiin dhiibbaan guddaa leenjisaan irra jiru Mikel Arteta itti kaasuu kan dandeessudha. Taphattoota inni fidate hedduudha. Bara dorgommii darbe sababa miidhamaatiin waancaa Premier League England sababni guddaan Arsenaal Liverpool waliin morkachuudhaaf danqaatti ta'e miidhama jettee kaasuu kan dandeessudha. Sarara fuulduraa irratti Kai Havertz, Gabriel Jesus taphattoonni sarara fuulduraa filannoo jalqabaa miti teessoo jira turan kan jalaa miidhaman Zinchenko fa'aa Tierney fa'aa sarara fuulduraatti fayyadamaati kan ture. Amma garuu bakka tokko irratti taphattoota filannoo jalqabaa kilaba biraa deemanii taphachuu danda'an 2 kan qabu. Kanaaf bara dorgommii kan Arsenaal Mikel Artetaan Premier League England yookaan Champions League Awurooppaatiin waancaa guddaa tokko Arsenaal fiduu baannaan kufaatiidha jettee kaasuu kan dandeessudha. Bara dorgommii 3 walitti aansee sadarkaa 2ffaan xumuree bara dorgommii kana immoo waancaa fiduu baannaan kufaatiidha jettee kaasuu kan dandeessudha Arsenaaliif. Egaa keessattuu yeroo hundas Arsenaal sadarkaa kamirratti jiraatu Manchester sadarkaa kamirrattis jiraatu morkiin Manchester fi Arsenaal hawwataadha. Kilaboonni simboo Premier League England jennee kan kaasnudha. Keessattuu kilaboota seenaa dheeraa qaban taphattoota ciccimoo taphattoota jajjaboo seenaadhaan yaadataman kan kilaboota kanneenif taphatanii dabarsanii jiru. Morkiin kilaboota lamaan jidduutti immoo gaafa taasifamu addatti ni eegama. Super Sunday kan jedhames torbee kana har'a sa'aatii 12 irraa eegalee morkiin kilaboota kanneen fakkeenyaaf dhugaadha. Sadarkaa Sir Alex Ferguson fi Arsene Wenger akkasumas Roy Keane fi Vieira sun jiraachuu dhiisuu danda'a. Barana garuu fakkeenyaaf leenjistoota kanneen umurii isaanii gaafa laaltu baay'ee kan walirraa fagaates miti. Akkasumas Yokeresh fi Victor Benjamin Sheshko taphattoonni haaraa ganna kana kilaboota kanneen itti dabalamanidha. Even xiqqoo amma fakkeenya Benjamin Sheshko shaakallee gara kana wajjin waliin qindaa'uudhaaf yeroo dheeraa hin fudhanne jalqabarraa eegala kan jedhu gaaffii lama galuun isaallee shakkiidha. Gama Arsenaaliin yoo ilaaltu Victor Yokeresh amma tokko taphoota michoomaa 2 irratti sirmaatee jira. Akkasumas kilabichaaf illee goolii galcheeti kan inni jiru. Garee kana wajjin waliin qindaa'uudhaaf kan Victor Yokeresh caalaa yeroo argatee jira jennee kaasuu ni dandeenya. Waggoottan as dhiyoo Arsenaal Manchester United injifachaati kan inni ture. Seenaan kanaan dura jiru immoo Manchester United Arsenaal irratti olaantummaa qaba. Keessattuu Mikel Arteta gara Arsenaal erga dhufee booda Arsenaal garee Manchester Unitediin injifachuu danda'u akka ta'e agarsiiseeti kan inni jiru.
kilaboota jajjaboo gurguddoo biig siis kan jennu sana erga Arsenaal mo'atame waggaa lama ta'eera. Kilaboota gurguddoo Arsenaal, Manchester United, Chelsea, Tottenham, Liverpool, City'dhaan. Garee morkataa akka ijaaraniiti kan isaan jiran Mikel Arteta. Amma jijjiirraa ganna kanaan illee garee isaanii ijaaruudhaaf filannoon isaanii ni jalqabaa Benjamin Sheshko ture kan Mikel Arteta. Egaa Manchester United immoo Victor Yokeresh barbaadaa ture. Kilaboonni lachuu akka fedha isaaniitti argachuu hin dandeenye. Daayirektara Arsenaal garuu Andrea Bertaan Sheshko caala Victor Yokeresh nu wayya kan jedhan. Sababiin isaa jechuun Arsenaal amma tokkoof tokko taphataa reedimeer ta'e. Shaampiyoonummaadhaaf bara dorgommii kana waan bilchaataa deemutuun ta'in kan xumureedha kan isaa kan Manchester amma Benjamin Sheshko garee ijaaraa waan jiranuuf umurii isaa 22 waan ta'eef waggoota dheeraadhaaf taphataan kun yeroodhaa gara yerootti gomsaaf fooyyessaa waan dhufuuf isa fidachuun isaa Manchesteriif sirriidha itti gaasu. Garuu Arsenaal taphataa kana soo fidate shaampiyoonummaadhaaf morkochuudhaaf itti ulfaata. Warri dafanii fakkeenyaaf qaqqaban ni jiru. Dhufanii gareedhumatti ga'umsa gaarii akka gareetti Arsenaal gareen kun garee ijaaramee xumureedha. Garee ijaaramee xumuree kana keessatti taphataa goolii galchuu danda'u malee garee fuulduraaf jijjiiramee Arsenaaliif Andrea Bertaa asirratti Mikel Arteta amansanii jiru jedhee yaada. Kanas ta'e sana amma fakkeenyaaf Arsenaal bakka hundaa taphattoota jajjaboodha kan mallatteesse. Ittisa irratti goolee gaajabaa qaba. Ittisa irratti taphattoota ciccimoo qaba. Sarara jidduu irratti paartee erga deemee booda Zubimendiin dabalamee jira. Norgaard dabalameera. Sarara fuulduraa irrattis Maduekee fi taphataa Yokeresh dabalamaniiti kan isaan jiran. Tarii amma Arsenaal filannoo taphaaf yoo rakkateen Mikel Arteta filannoo taphaaf mala taphaaf yoo rakkateen alatti garee isaa irratti komii kaasuu hin danda'u. Waggaa darbee miidhamni amma tokko isa rakkisee jira. Miidhamni sun haa jiraatu malee bara kana immoo haalonni akkasiillee yoo isa mudatan kan achi keessa kan isa dandamsiisuu danda'u taphattoota filannoo lama waan qabuuf rakkoo sana keessallee dandamatee bahuu ni danda'a jennee kaasuu ni dandeenya. Egaa Manchester Unitediin gaafa kaastu sarara fuulduraasaa bara darbee idaa goolii 10 digichaan kan xumure bara kana taphattoota sarara fuulduraa 3 maallaqa guddaa baasee mallatteesseeti kan inni jiru. Sarara jidduu irrattis ammas Manchester hojii akka barbaadus ittisa irrattis hojii akka barbaadu oomaa shakkii kan qabu miti. Onaanaanis sarkaa guddaa jira jennee kan kaasnu miti. Kanas ta'e sana darbiin kilaboonni kunniin taasisan yeroo hunda saawwataadha. Eenyutu injifachuu danda'a kan jedhutti deemuu dandeenya. Ulfaataadha amma akkasitti tilmaamuun fakkeenyaaf Arsenaal taphattoota ciccimoo sarara gidduu qaba. Zubimendi, Odegaard, Declan Rice kaaste taphattoota Manchester United sarara gidduutti waliin qindooman caala kwaalitiidhaanis ga'umsa gaariitti yoo ilaalte Arsenaal waan gaarii qaba jettee kaasuu dandeessa. Olaantummaa taphaas illee tarii beekanan bara dorgommii kana Mikel Artetaan akkaataa kamiin tooftaa taphaa kamiin dhiyaachuu danda'a kan jedhu sun xiqqoo waa fooyyessuu tooftaa taphaa irratti fiduu akka qabus Yokeresh caalatti sarara ittisaa duubaa taphattoota irra fiiguu kan barbaadudha. Kanas immoo tapha madaalii ga'umsaa irratti argaati kan turre garuu kanatti injifateettee tilmaamuudhaaf ulfaataadha. Sarara fuulduraa Manchester United taphattoota ciccimoodha kan qabu. Maatiyaas Kunyaa akkasumas Bryan Mbeumo Premier League Englandiin muuxannoo qabu goolii galchuu mijeessuu irratti waan gaarii ta'aniif tarii tilmaamuun ulfaatanatti fakkaatan gama kiyyaanii garuu haala hamma jiruun xiqqoo Arsenaal injifachuudhaaf carraa qabeettee kaasuu kan itti dandeessudha. Dhaggeeffattoonni keenya isin tilmaama keessan kaa fakkeenyaaf eenyutu injifataa kan jedhu irratti waltajjii marii keenyaa har'aa kanumaan goolabnaa dilbata gaarii isiniif haa ta'u.